Jeneraal Taaddasaa Birruu bara 1914tti abbaa isaa obbo Birruu Kennaa fi haadha isaa aadde Boontuu Waajjiraa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Hidhabuu Abootee ganda Siree Morosee keessatti dhalatee abbaa isaa Jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Yooyaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Sukkaara YouTube jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi tiyyaa ta'inni irraa maditee isin hageettu isiniin jechaati. Warroonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyyaa sabskraayibii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welkaam isiniin jedha. Haga dhumaatti na hordofuu fi haga dhumaatti viidiyoo dhaggeeffachuun akka na faana turtan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaan har'aa maal qabadheetiin dhufee waan ajaa'ibaa fi seenaa ajaa'ibaatiin qabadhee dhufee haga dhumaatti na faana turaan affeerraa kooti. Egaan akkuma beekamu seenaa kabajamaa fi jaalatamaa Jeneraal Taaddasaa Birruu qabadheetiin dhufee seenaa gootota Jeneraal Taaddasaa Birruu qabadheetiin dhufee haga dhumaatti na faana turaan affeerraa kooti. Isiniin jedha yeroo hundaa ijoollee Oromoo walitti haa dabalamnu, maatii waliif haa taanu, wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jechuun affeerraa kooti. Haga dhumaa viidiyoo kiyyaa yookaan haga dhumaa seenaa gooticha keenya Jeneraal Taaddasaa Birruu haga dhumaatti akka hordoftanii abdiin isinirraa qaba akka irraa barattanii fi akka seenaa kana galmaan geettan akka dhageettanii fi akka dhaloota boruutiif illee dabarsitan abdiin isinirraa qaba. Haga dhumaatti na faana tura seenaan Jeneraal Taaddasaa Birruu kan akka biitii Taaddasaa Birruu eessatti dhalatee Taaddasaa Birruu bara kam dhalatee abbaan Taaddasaa Birruu Oromoof maal godhee waan jedhu san haga dhumaatti isinitti himaa haga dhumaatti na faana tura dhaggeeffadhaa isiniin jedha akkas jedha. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Hidhabuu Abootee gootota Oromoo kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fi faa biqilchitee ganda Siree Morosee jedhamti. Bakki gootonni Oromoo da'eeffatanii lolaa turan holqa Fincaa'aa kan jedhamtu loltoonni Xaaliyaanis achuma keessatti da'eeffatanii turan. Gootota Oromoo keessaa Taaddasaa Birruu isa tokkodha. Hundumtuu ni beeka Taaddasaa Birruu goota Oromoon qabdu keessaa isa tokko akka ta'e hundumtuu ni beeka ni dagannas jenneetooni hin yaadnu. Jeneraal Taaddasaa Birruu bara 1914tti abbaa isaa obbo Birruu Kennaa fi haadha isaa aadde Boontuu Waajjiraa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Hidhabuu Abootee ganda Siree Morosee keessatti dhalate. Abbaan Jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Birruu Kennaa qonnaan bulaa turan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1928 yeroo mootummaan Xaaliyaanii Itoophiyaa weerarte diddaa gabrummaa mormuun humna waraanaa Itoophiyaatti makamanii abbaan Jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Birruu Kennaa achuma keessatti dirqama lammummaa isaanii osoo bahaa jiranuu lubbuun isaanii wareegamte. Jeneraal Taaddasaa Birruu akkuma abbaan isaa gootummaadhaan lola irratti du'an goota sanyii gootaa yeroo ta'u umurii isaa 14tti du'a haadhaa fi abbaa isaatiin osoo hin daangeffamin du'a haadhaa fi abbaa isaatiin gaddus cunqursaa fi gidiraa gadi jedhee buluu waan hin liqimfamneef umurii isaatiin osoo hin daangeffamin gara waraanaa obboleessa abbaa isaa obbo Beekaa Kennaatti hoogganamaniin makamanii qabsoo Oromoo qabsaa akka turan hundumtuu ni beekaa jechuudha. Kanaaf Taaddasaa Birruu Oromoodhaaf gootummaan isaa Taaddasaa Birruu haati isaallee goota Taaddasaa Birruu abbaan isaallee obbo Birruu Kennaa goota akka ta'an seenaan hundumtuu ni beekaa seenaan hundumtuu ni dubbataa jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoollee hedduun karaa baay'eetiin Taaddasaa Birruu maaf jettee faarsita Taaddasaa Birruu eenyu warra jettanii karaa baay'ee sooshaal miidiyaa hunda irratti keessattuu karaa feesbuukii Sukkaaree Sanyii Taaddee Birruu jettee owwaamtaa maaliif akkas jechuu dandeessee warra jettaniif Taaddasaa Birruu Oromoof goota waan ta'eef Taaddasaa Birruu Oromoodhaaf gahee guddaa fi shoora guddaa waan taphateef kanaaf anillee sanyii Taaddasaa Birruu jedhee of waamaa isiniin jedha. Gaafii keessaniif deebiin isinii deebi'ee jira natti fakkaata. Kanaaf har'a kanuma isiniin jedha. Haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na faana turaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf turaa. Baay baay.
Jeneraal Taaddasaa Birruu bara 1914tti abbaa isaa obbo Birruu Kennaa fi haadha isaa aadde Boontuu Waajjiraa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Hidamuu Wabootee ganda Siree Morosee keessatti dhalatee abbaa isaa Jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Yooyaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Sukkaara YouTube jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi tiyyaa ta'inni irraa maditee isin hageettu isiniin jechaati. Warroonni YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyyaa sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welkaam isiniin jedha. Haga dhumaatti na hordofuu fi haga dhumaatti viidiyoo dhaggeeffachuun akka na faana turtan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaan har'aa maal qabadheetiin dhufee waan ajaa'ibaa fi seenaa ajaa'ibaatiin qabadhee dhufee haga dhumaatti na faana turan affeerraa kooti. Egaan akkuma beekamu seenaa kabajamaa fi jaalatamaa Jeneraal Taaddasaa Birruu qabadheetiin dhufee seenaa gootota Jeneraal Taaddasaa Birruu qabadheetiin dhufee haga dhumaatti na faana turan affeerraa kooti. Isiniin jedha yeroo hundaa ijoollee Oromoo walitti haa dabalamnu, maatii waliif haa taanu, wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jechuun affeerraa kooti. Haga dhumaa viidiyoo kiyyaa yookaan haga dhumaa seenaa gooticha keenya Jeneraal Taaddasaa Birruu haga dhumaatti akka hordoftanii abdiin isinirraa qaba akka irraa barattanii fi akka seenaa kana galmaan geettan akka dhageettanii fi akka dhaloota boruutiif illee dabarsitan abdiin isinirraa qaba. Haga dhumaatti na faana tura seenaan Jeneraal Taaddasaa Birruu kan akka biitii Taaddasaa Birruu eessatti dhalatee Taaddasaa Birruu bara kam dhalatee abbaan Taaddasaa Birruu Oromoof maal godhee waan jedhu san haga dhumaatti isinitti himaa haga dhumaatti na faana tura dhaggeeffadhaa isiniin jedha akkas jedha.